Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota gabayaa tuubii kun yuutuubii keessan gabayaa tuubiidha. Hordoftoota keenya akkam naga jirtu nageenyi keessan badhaadhaa nuti naga jirra alhamdulillah. Gabayaa tuubii akkuma beekamu meeshaalee Itoophiyaa keessatti argamaniif akkaataa itti fayyadama isaa iddoon itti argamuu fi gatii isaa information isaa guutuu wajjin qabatee kan isiniif dhiyeessu jechaadha. Guyyaa har'aasii akkuma dura baratame meeshaa Itoophiyaa keessatti argamu tokko kan namni kamuu beekuu qabdan jedhee fi gaafii hedduu keessanii kan ta'e bu'aa bayii hedduu bahuudhaan odeeffannoo isaa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira jechaadha. Hanga xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa kenna. Warri yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii keenyaa dhuftan subscribe gochuu hin dagatina, like share godhaatiin nu jajjabeessa. Egaa meeshaan kun meeshaa baay'ee isin fayyada jedhee fi biyya alaa keessattuu warroonni biyya alaa jirtan biyya alaa irraa qabdanii galuudhaaf meeshaa isin rakkisu. Biyya keenya keessatti ammoo tuyyuu haaluma salphaanii iddoo isin jirtanitti isin dhufuu kan danda'uu fi ofii keessanii deemtanii bitachuu kan dandeessan jechaadha. Meeshaan kunis kam yoo jettan maashina daabboo tolchuudhaaf nu gargaaru. Qabadhee isiniif dhiyaadhee jira jechaadha. Kanaaf warroonni meeshaa kana bitachuu barbaadanii haala isaa ammoo tuyyuu information isaa beekuun isin rakkisa. Guyyaa har'aa haaluma salphaan odeeffannoo isaa guutuu isaa isin biraan gahaa deebii isaa har'aa haaluma salphaa ta'een ni argattan jedhee yaada. Kanaaf ammoo tuyyuu information yookaan ammoo viidiyooleen yeroo baay'ee meeshaalee Itoophiyaa keessatti argaman isiniif dhiyeessinu akka isin bira gahuudhaaf subscribe gochuu ammoo hin dagatina. Hiriyoota keessaniifis share godhaa. Ofiifis fayyadamaatii hiriyoota keessanis akka fayyadaman taasisaa isiniin jedha. Egaa kallattimaan gara odeeffannoo keenyaatti yoo seene. Meeshaan kun biyya keenya keessatti magaalota hedduu irratti argachuu ni dandeessan jechaadha. Akkuma fuula screen irratti amma argaa jirtan kana. Meeshaa baay'ee tokko bareedaa iddoo kamiyyuu geessuun kan danda'amu jechaadha. Ulfaatina kan hin qabne. Mana keessan keessattis iddoo barbaadan keettanii itti fayyadamuu kan dandeessan. Magaalaa tokko gara magaalaa biraa yookaan jireenya keessaniif iddoo yoo jijjiirattanis iddoodhaa gara iddoo geessuudhaaf meeshaa isin hin rakkifne jechaadha. Kanaaf haala itti fayyadama isaa isinis ni beektu jedhee yaada. Kanaaf meeshaan kun sadarkaa hedduutu jira jechaadha. Biyya keessatti yoo bituu barbaadan haalataa garaagaraa qaba. Fakkeenyaaf batiraa 2 yookaan batiraa 3 jedhameetiin beekama. Baay'ina batiraa inni qabatu kanarratti hundaa'uudhaan yookaan batiraa yookaan ammoo saanduqa daabboon keessatti tolfamu jechaadha. Baay'inni inni qabatu irratti hundaa'uudhaan sadarkaa garaagaraa qaba. Kan isa 2 qabutu jira, kan isa 3 qabutu jira jechaadha. Meeshaan an guyyaa har'aa isiniif qabadhee dhiyaadhe kun ammoo oomisha biyya Turkii kan ta'e jechaadha. Meeshaa cimina guddaa qabu. Biyya keenya keessattis meeshaa baay'ee tokko filatamaadha jedhameetiin namoota hedduu biratti filatamaa ta'e jechaadha. Kanaaf meeshaan amma argaa jirtan kun fakkeenyaaf kan amma argaa jirtan kun baatiraa 3 qabata jechaadha yookaan ammoo saanduqa daabboo tolchuuf 3 qabata. Meeshaan kun faayidaan isaa jalqaba irratti yoo ilaalle daabboo tolchuudhaaf nu gargaara jechaadha. Daabboo qofa osoo hin taane piizaa, keekii fi baargarii tolchuudhaaf nu gargaara jechaadha. Al takkatti batiraa 3 nu baasuu danda'a jechaadha. Karaa biraatiin ammoo tuyyuu batiraa yookaan ammoo hamma batiraa qabatu kana fakkeenyaaf abbaan batiraa 3 kuni yeroo tokkoon kiiloogiraama 5 qabachuu kan danda'u jechaadha. Yookaan ammoo daabboo keessatti hojjannu sun ulfaatinni isaa kiiloogiraama 5 kan qabatu yeroo tokkotti hojjetee nu baasuu danda'a jechaadha. Abbaan immoo batiraa 2 kan jedhamu meeshaa amma argaa jirtan kana kan fuula screen irratti argaa jirtan diimaa kana jechaadha. Inni kun ammoo batiraa 2 kan qabatu jechaadha. Al tokkotti batiraa 2 bilcheessuu kan danda'u. Innis ammoo tuyyuu akkuma kaani daabboo, piizaa, keekii fi baargarii tolchuudhaaf ni gargaara jechaadha. Irra caalaatti keekii tolchuudhaaf ni gargaara. Inni kun batiraan isa keessa jirus xiqqaadha. Akka kaanii bal'ina guddaa hin qabu. Inni kun ammoo tuyyuu al tokkotti kiiloogiraama 2 hojjechuu nu danda'a jechaadha. Inni batiraa 3 qabatu kun duubni isaa kun akka argaa jirtan kana fakkaata. Keessi isaa ammoo tuyyuu yoo banamu akka amma argaa jirtan saanduqni daabboo yookaan ammoo keekii, piizaa, baargarii keessatti hojjechuu dandeenyu kana fakkaata jechaadha. Akka banamee amma jiru akka argaa jirtan kanatti. Bituu yoo barbaadan haalataan isaa karaa lamaan bitachuu dandeessan jechaadha. Inni tokko iddoo isin jirtanitti isin geessuu kan danda'amuu fi iddoo inni jirutti ammoo isin dhaxxanii bitachuu kan dandeettan jedhamee haalataa lamaan gurgurama. Gatii isaa irratti xiqqaatus garaagarummaa kan qabu jechaadha. Iddoo kanatti fakkeenyaaf iddoo isin barbaadanitti isin geessuu kan danda'amu yookaan immoo yoo dhaxxanii bitachuun haalli isin mijachuu baate iddoo isin jirtanitti naannoo baadiyyaa dhaquu baatus magaalaan isinitti dhiyaatu irratti isin dhufuu ni danda'ama. Booda irratti lakkoofsa isaa isinii kenna jechaadha. Lakkoofsa bilbiltanii isinii dhufuu danda'uuni.
iddoo isin jirtanitti bitachuu yoo barbaadan dhaxxanii bitachuun haalli yoo isin hin mijaa'ufne abbaa batiraa sadii kana qarshii 3,000 fi 200 qarshii 3,000 fi 500 bitachuu dandeessan jechaadha. Abbaa batiraa sadii qabatu kana iddoo isin jirtanitti kan isinii dhufu yoo ta'e jechaadha. Abbaan batiraa lamaan mootu iyyuu iddoo isin jirtanitti innis kan isinii dhufu yoo ta'e 3,000 fi 300 isinii dhufuu danda'a. Inni biraan mootu iyyuu iddoo inni isin jirtanitti akka isin dhufu yoo hin barbaanne dhaxxanii filattanii akka filannoo keessan irratti hundooftanii bitachuu yoo barbaadan bakka inni jirutti dhaxxanii bitachuu yoo barbaadan abbaa batiraa sadii kana ka sanduuqa sadii al takkatti baasu kan ammoo keessaa sanduuqa sadii kan qabatu qarshii 3,000 fi 300 bitachuu dandeessan jechaadha. Abbaa batiraa lama qabatu ammoo ka sanduuqa lama kan qabatu qarshii 3,000 fi 100 bitachuu dandeessan jechaadha. Garaagarummaa batiraa maashinoota lamaan kana irratti iyyuu garaagarummaa qarshii 200 qaba jechaadha. Baay'ee tokko bareeda iddoo isin jirtanittis isinii dhufuu danda'a. Irra caala namoonni magaalaa san deemtanii magaalaa san iddoo isaa beekuu dhabuu dandeetta waan ta'eef fakkeenyaaf meeshaaleen kunniin iddoo isin jirtanitti isinii dhufuu kan danda'u kunniin magaalaa Adaamaa fi magaalaa Finfinneetti argama jechaadha. Akka naannoo Oromiyaatti magaalaa kanneen lamaantu raabsuu danda'a jechaadha. Dandeettii raabsuu kan qaban magaalaa kanneen lamaan qofa. Magaalota kaawwan ammoo iyyuu dhaxxanii bitachuu qabdan malee iddoo isin jirtanitti isinii fiduu dhabuu danda'a waan ta'eef magaalota kanneen lamaan irratti yoo bilbiltan iddoo isin jirtanitti isinii fiduu danda'an jechaadha. Kanaaf gatiin isaa kana fakkaata. Yoo ammoo iyyuu iddoo inni jirutti dhaxxanii bitachuu barbaadan magaalota Oromiyaa hedduu keessatti argama jechaadha. Fakkeenyaaf magaalaa Finfinnee, magaalaa Adaamaa, Shaashamannee, magaalaa Burraayyuu, Bishooftuu, Asallaa, magaalaa Jimmaa, magaalota sadarkaa guddinaa kanneen irra jiranitti dhaxxanii yoo barbaadan haaluma salphaan bitachuu dandeessan jechaadha. Magaalota kanneen lamaan irratti ammoo iyyuu iddoo isin jirtanitti isinii fiduu warra danda'an jechaadha. Kanaaf hordoftoota keenya namoonni hedduun gaafii kana na gaafataa turtanii yeroo isaa irraa tursiisuu kiyyaaf dhiifama sin gaafadha. Maaliif meeshaan kun argachuun isaa baay'ee tokko ulfaata jechaadha. Meeshaalee elektiroonikaalaati waan ta'eef haala salphaan argachuun isaa ni ulfaata. Irra caalattis odeeffannoo kana yeroo isiniif dhiyeessu akka isin bitachuudhaaf haalli isaa isin mijaa'aa ta'utti haala isaa isin waan mijeessuuf jecha yeroodhaan argachuu hin dandeenye. Haa ta'u ammoo iyyuu turtii guyyoota muraasaa booda argadhee odeeffannoo isaa kana fakkaatu isiniif dhiyeessee jira jechaadha. Kanaaf warri kana dura gaafattanii gaafii isinitti ta'ee gaafii keessaniif ammoo deebii argachuu hin dandeenye kunoo deebiin isaa guyyaa har'a haala kanaan isiniif dhiyaatee jira. Koottaa irraa fayyadamaa hubadhaati meeshaa kana bitadhaa. Biyya alaatii fiduun ammoo iyyuu hedduu isin rakkisa waan ta'eef keessattuu yeroo ammaa kana sababa dhibee koronaatiin wal qabatee meeshaa biyya alaa irraa gara biyya keessaa galchuun baay'ee tokko ulfaataadha. Kanaaf amma mootuu iyyuu haaluma salphaan gabayaatuuf yoo hordoftan karaa keessaatiinis yoo dubbiftan haala hedduu isin mijeessuu dandeenya. Lakkoofsa warra meeshaalee gurguran kana isin kenninettis yoo bilbiltan haala gaarii ta'een isin keessummeessuu danda'a waan ta'eef waan kamuyyuu hin rakkatina. Meeshaalee qabdanii dhufuudhaafis hin rakkatinaati. Haalli isaas isin mijaa'aa waan hin taaneef kanaaf gabayaatuuf yoo hordoftan wanta barbaadan qofaa miti wanta isin quba hin qabne hedduu irraa argattan jedhee yaada. Kan kana dura hojjannee isin dhiyeessinee fi kan kana boodas ni argattu. Meeshaalee baay'ee ni argattu. Ammas isin dhiyeessina jechaadha. Waan gaafii isinitti ta'e hundayyuu nu gaafadhaati. Haala danda'ameen isin dhiyeessuuf ni yaalla isin dhiyeessinas. Kanaaf odeeffannoon keenya guyyaa har'aa qabannee isiniif dhiyeessine kan hanga amma hordofaa turtan kana jechaadha. Kanaaf yeroo jalqabaa gara YouTube channel keenya dhuftan ammas irra deebi'a. Subscribe godhaatii irraa fayyadamaa isin fayyada waan ta'eef YouTube channel keenyas nuuf guddisa. Waan kamuu nu wal cinaa dhaabbannaa wal wajjin jirra isin jira. Kanaaf lakkoofsi warra fakkeenyaaf warra magaalaa Finfinnee fi magaalaa Adaamaa irraa raabsanii isin kennuu barbaada jechaadha. Dhuma isaa irratti bilbiltanii meeshaan kun iddoo isin jirtanitti akka isin dhufu yoo barbaadan jechaadha. Yookaan immoo magaalaa kaawwan irratti iddoo gurgurta meeshaalee elektiroonikaalaa kamuu jettan yoo gaafattan argachuu dandeessanii. Warroota yoo ammoo bakka isin jirtanitti isin haa dhufuu barbaadaniif lakkoofsi ittiin argachuu dandeessan jechaadha. Dhuma irrattis fuula iskiriinii irratti isiniif hin barreessa yookaan ammoo koomentii jalatti isiniif kaaya. Lakkoofsa kana bilbiltanii argachuu dandeettan jechaadha. Lakkoofsichis Duwwaa 927 62 50 74 yookaan ammoo Duwwaa 942 36 16 11 irra isiniif deebi'a. Duwwaa 927 62 50 74 yookaan ammoo Duwwaa 942 36 16 11 bilbiltanii yoo jettan haaluma salphaan argachuu dandeessanii bakka isin jirtanitti meeshaan kun isiniif dhufuu danda'a.
kanaaf odeeffannoon guyyaa har'aa qabannee isin dhiyeessinee kanuma hanga hordofaa turtanii hanga viidiyoo biraatiin yeroo biraatti walitti deebinutti nagaan nuuf turaa viidiyoo kennin irra deebaa keessa deemaati gamaa hubadhaa irraa fayyadama subscribe gochuu ammoo akka hin daganne wanta isinitti tole like godhaatinu jajjabeessa hiriyoota keessan biraan ga'u share godhaati kanaaf nagaan naaf turaa